Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Faaris Miidiyaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii bakka rabbiin guyyaa irraatiin isin ga'e. Har'a immoo wanni ani isinitti himuu deemu wantoota faayidaa qabu aappii ajaa'ibaa tokko jechuudha. Biyya alaatii fi biyya keessaatti kan fayyadu namuu biyya jiru biyya jettanirra kaayachuudhaan maqaa biyya keessanirra kaayachuudhaan inni Itoophiyaa jiru inni Jarman jiru inni Saudi Arabiyaa jiru irra kaayatee kan fayyadamudha jechuudha. Innis maali yoo jettan fakkeenyaaf waan telegiraamii fi waatsaappii bittan telegiraamii fi waatsaappidhaaf paakeejii bitattan yookaan immoo waan irratti maallaqaan daataa guuttatan daataan keessan kun kan telegiraamiitii fi kan waatsaappii qofaaf kan bitame yoo ta'e akkamitti aappii biraa fayyadaa imoodhaan akkamitti fayyadamna ammallee websaayitiidhaan yuutuubiidhaan akkamitti fayyadamna ammaasis immoo yuutuubii qofaaf bitannee akkamitti aappiilee adda addaatiin dalaysiisuu dandeenyaa ka jedhu amma Itoophiyaa keessatti qarshii 96 yuutuubii fi waatsaappii GB 5 kan bitamaa jiru jechuudha. Sana yoo bitanne kan baatiiti akkamitti yuutuuffaa imoofaa nuuf hojjechuu danda'a ka jedhuu fi jalqabaa gahaa obboleeyyan keenya aappii tokkotu nu barbaachisaa pileestoorii irraallee buusuu dandeenya. Innis maqaan isaa maal jennaan BDNet VPN kan jedhu jechuudha. Kunoo ni gartanii mallattoo alaabaa biyyaa ofirraa qaba. Kunoo kanatti tuqattanii dura irratti daataa banuu qabna. Daataa keenya banachuun dirqama. Achi booda kana nuu fida nootis ka jedhu okay jenna jechuudha. Asirratti tuqannee eeganaa biyya feene amma ani maaliin bitadhee kan telegiraamiitii fi kan waatsaappiin bitadhee jechuudha. Telegiraamii fi waatsaappiidha. Amma bakka hin jiru Itoophiyaadha jechuudha. Itiyoo telekoom telegiraam paakeej isa kanarratti tuqadha. Eeganaa Itiyoo telekoom telegiraam paakeej ka jedhu achiidha jechuudha. Itiyoo telekoom warra Itoophiyaa jiruuf warri biyya alaas immoo biyya jiru irratti dhahachuu danda'a. Eeganaa ammoo isiin kun irra jiraachuu qabdi. Kunoo akkasitti tuqachuu qabdanii DNC san jechuudha. Eeganaa start ka jedhu tuqattanii kunoo akkasitti tuqattanii achi booda eega xiqqoo barbaadee booda amma ani maaliin keessaa qaba telegiraamii fi waatsaappii qofaaf hin bitee imoodhaaf keessaa hin qabu kunoo ol naa bahee jechuudha. Akkasitti isiniif dalagaa mallattoo diimaa ammallee mallattoo kunootii magariisaa ni fida jechuudha. Yeroo akkas ta'u mata duree irratti mallattoon qulfii dhufuu qaba jechuudha. Mallattoon qulfii yookaan maftaa mata duree irratti dhufuudha qaba. Obboleeyyan keenya warreen aappiin kun isinitti tolee viidiyoon kun isin gammachiisee sabiskiraayib naaf godhaa. Viidiyoo kana ammoo daawwadhaatii sheer naa godhaan isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.